Ashama akkam jirtu ana gaakoti egaa har'a meekaappii waliin irraa qulqulleessina maaliin akka qulqulleessuu fi akkamitti akka qulqulleessuun waliin ilaalla jechuudha. Asii product ordinary cream qaba, cream saamunaa yookaan immoo meekaappii remover lamaanuu jechuudha. Waan tokkicha ka faayidaa lama qabudha jechuudha. jalqaba harka kiyya dhiqatuudhaan eegala dhiqadhee goggoifadhee jira. Egaa wanti goggoifadhee fi kireema kana wayita fayyadamu bishaaniin tuquun narraan eegamu. Bishaaniin tuqinaa jaawwannoon isaa ajajni isaa goggogamatti kan fayyadamu qabnu. Harka kiyyatti erga godhadhee booda ni rigaa hanga kireemichi zayitiitti jijjiiramutti harka kiyyarratti zayitiitti jijjiiramutti ni rigaa. erga zayitiitti jijjiirame booda daayirektii fuula kiyyarratti dibaa hanga meekaappiin kiyya narraa gadi dhiisutti fuula kiyya ni riga jechuudha. Salphatti namarraa gadi dhiisisa. Warroonni barbaadan zaordinaa irratti turuu ni dandeessanii. Akkasuma mootu saamunaallee dhamatama isaa akkuma saamunaa illee haaluma kanaan wayita fuula keessan dhiqattan itti fayyadamuu dandeessanii. Egaa maniin dhiqadhaa bishaaniin dhiqadhee saamunaa takka hin fayyadamne isuma qofaani meekaappis gadhiisee fuula kiyyas qulqulleeffadhe jechuudha. Itti aansuudhaan immootu bishaan biyya kanaa akkuma beektan nama goggoisa waan ta'eef bishaan faarmaasii irraa bitamu goggogina akka namarraa dhoowwee fresh akka namaaf godhu kan nama fayyadu godhadhee jira. Akkuma agartan biyoodermaadha maqaan isaa. Warri taajamta yoo jiraattan wayita taajamta wayita goggogin isinti dhagayame hunda fayyadamuu dandeettanii amma ittiin qulqulleeffadhee irra deebi'ee garuu kanarra taa'u narratti goggoguun irra deebisee godhadhee jira. Akkuma isiniin jedhe wayita akkamuutti fayyadamuu dandeettanii wayita isin barbaachisetti. Itti aansuudhaan moisturaayizar kiyya zayita halkanii fayyadama. Zayitiin kunillee makaa bishaanii qaba. Hafuura qaba guyyaaf hin ta'u galgala malee. Haala kanaan kunuunsa gogaa keenyaa godhuu dandeenya. Uumaa waa hedduun hin barbaachisu. Zayitii yookaan seeram dibannee itti aansuudhaan kireem keenya. Gogaan keenya qulqullina moisturaayizarii fi aduurraa eeguu waan nu barbaachisuuf qofa jechuudha. Egaa haala kanaan saamunaa kan yoo barbaadan bitadhaa fayyadamaa. Warroonni meekaappii saamunaadhaan dhiqatuun gadhiistan gogaa keessan isin miidhaa hin godhinaa waan akkasii isiniin jedha dhaamsa kiyya. Har'aaf kana fakkaata. Nagayaan naaf tura hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti. Bye.